Hordoftoonni waamicha qubee kallattii garaagaraatiin hordoftan kallattii garaagaraatiin waamicha qubee irraa qubee afaan Oromoo fi barumsa afaan Oromoo dabalataa barachaa jirtan akkam jirtu nagaa keessan isiniin jedha. Warroonni karaa yuutuubiis ta'ee karaa garee teelegiraamii akkasumas karaa fuula feesbuukiin hordoftanii akkam hundumti keessan nagaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gidduu kana xiqqoo addaan kuteen ture sababaan itti mijannee fi badeen ture. Kanaaf amma immoo deebi'eera jechuun barbaada. Namoonni baay'een keessan nayyaafachaa turtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu warri karaa garee teelegiraamii keenya baay'een keessan nagaafachaa turtanii sababuma xiqqoo natti mijanneefan addaan kutee ture. Amma immoo itti fufeen jalqabeera jechuudha kutaa barnoota ta'anu. Egaa yeroo darbee akkuma baay'een keessan yaadattanitti kutaa barnoota tokko hamma 5 ilaallee turre. Kutaa barnoota tokko hamma 5 kana keessatti baay'inaan kan inni irratti xiyyeeffatu namoota qubee afaan Oromoo adda baasanii hin beeknedha. Kanaaf isaan suni qubee afaan Oromoo adda baasanii akka beekaniif kan namoota sana deeggaruudha jechuudha. Tarii inni kun tarii namoonni carraa mana barnoota hin seenne ta'ee yookiin immoo carraa barnoota afaan Oromoo barachuun arganne kallattii kanaan akkasiin barattanii fi kan barumsa kana isiniif qopheessine. Kanaaf ammayyuu hiriyoota keessan affeeraa hiriyoota keessaniif qoodaa viidiyoo kanallee ta'ee barreeffamas ta'ee kallattii hundaanuu hiriyoota keessaniif qoodaa jechuun barbaada. Akkasumas immoo namoonni karaa yuutuubiis viidiyoo argachuu hin dandeenye daawunlood godhanii yookiin viidiyoo sadaariitti isinii erguu hin danda'a jechuudha. Namoonni carraa waayifaayi yookiin immoo intarneetii gahaa hin qabne viidicha karaa teelegiraamis ta'ee garaa gareetiin illee isiniif hanga akkasanitti argachuu dandeessu. Kaayyoon keenya inni gareen kun yookiin immoo waamichi qubee kun uumamee fi namoonni qubee afaan Oromoo akka baranii waan ta'eef akkasitti wal jajjabeessina jechuun barbaada. Kutaa barnoota keenya har'aa keessatti kan ilaallu gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee afaan Oromooti. Kana duramee waa'ee barnoota keenya kutaa 5ffaa yoon si yaadachiise barnoota keenya kutaa 5ffaa keessatti uumama jechaa yookiin immoo jecha ijaaruu kan jedhu ilaallee turre. Egaa jechi akkamitti akka ijaaramu yoo maal ta'e qubeen afaan Oromoo akka kamitti yoo tarreeffame jechi ijaarama kan jedhu walii wajjin ilaallee turre waan ta'eef tarii namoonni amma yeroo kanatti karaa laayikii hordoftanii namoonni booda viidiyoo kanallee ilaaltanii isa sanarra deebitanii akka isin ilaaltaniin barbaada. Maaliif sagaleen tokko yoo maal ta'e jechi uumama fakkeenyaa fi dubbifamaa dubbachiisuu walitti dhufeeti jennee jira. Dubbifamaan maal kan jedhu yeroo darbe ilaallee jirra. Dubbachiiftuun maal kan jedhu yeroo darbe sirriitti ilaallee jirra. Sanarra deebi'aa viidiyoo ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif namni dubbifamaaf dubbachiistuu addan baafannee jecha ijaaruu hin danda'u jechuudha. Maaliif jecha duubatti sagalee jira. Sagalee ijaarreeti. Sagaleerraa jecha ijaarraa jechuudha. Yeroo darbe akkaataatti jecha ijaarru ilaallee turre. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee afaan Oromoo kan jedhudha. Egaa afaan Oromoo tokko sagaleensaa akkamitti dheerata, akkamitti gabaabbata kan jedhu ilaalla. Kutaan barnootaa kun namoota qubee afaan Oromoo hin beekne qofa miti kan dabalatu namoota afaan Oromoo sirriitti beektan dubbachuus barreessuu dandeechan garuu hir'ina barreessuu qabdan illee ni ilaallata jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee jechoota yeroo ijaarru yookiin jechoota yeroo uumnu sagalee isa dheeraa fi gabaabaa isaa hin eegnu yoo ta'e jecha hiika sirrii qabu argachuu hin dandeenyu yookiin ergaa keenya isa sammuu keenya keessa jiru sanaan dubbannee dubbisan immoo barreeffamatti jijjiirree jecha qixa sirrii yookiin jecha sirrii hin ijaarru yoo ta'e hiikaa nuuf hin kennu yookiin immoo ergaa barbaanne sana nuufi namoota biraan nuu ga'uun barbaada jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo yeroo barreessinu akkaataa dheerinaa fi gabaabbina sagalee eegnee walitti finneeti jecha ijaarree kan barreessinu jechuudha. Har'a kutaa barnoota kana keessatti ilaallu gabaabbachuu fi dheerachuudha. Kutaa barnoota itti aanu keessatti immoo jabaachuu fi laafuu ilaalla jechuudha. Namoonni kana jabaachuuf, laafuu, dheerachuu, gabaabbachuu adda baasee afaan Oromoo akka barbaadetti barreessuu hin danda'a jechuudha. Jechoota qixa sirriin ijaaruu hin danda'a jechuudha. Kanaaf gara kutaa barnoota keenya har'aatti yoo deemne afaan Oromoo keessatti sagaleen tokko dheerachuu yookiin gabaabbachuu kan danda'u dubbachiiftuu irratti hundaa'eeti. Waa'ee dubbachiiftuu yeroo darbe yeroo ilaallu maal jennee dubbachiiftuun uumamaan sagalee mataa isaanii qaban jennee jirra. Kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee kennuu danda'an jennee jirra. Isaan kun immoo sagaleen isaan kennan kun gabaabbachuus dheerachuus danda'a jennee jirra. Kanaaf har'a dubbachiiftuu irratti hundaa'a kan jenneef sagaleen dheerachuu fi gabaabbachuu afaan Oromoo. Dubbachiiftonni yeroo dheeratan sagalee dheeraa arganna. Dubbachiiftonni yeroo gabaabbatan sagalee gabaabaa argannaa jechuudha.
Isa kanatu kaa walitti dhufeeti kan jecha nu uumuu danda'u. Asirratti ammayyuu deebi'aa. Sagaleen afaan Oromoo dheerachuuf gabaabbachuunsaa dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Dubbachiiftutu sagalee tokko dheeressuu gabaabsuu danda'a jechuudha. Akkamitti dubbachiiftuun tokko sagalee dheeressuu gabaabsuu danda'a kan jedhu walii wajjin sirriitti ilaallaa jechuudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo lakkoofsaan 5dha. Isaan kan yeroo darbe ilaallee turre asitti kinoo akkuma argitan kana gurguddaa fi xixiqqaa wal biratti barreessee jira. Fakkeenyaaf A, E, I, O, U. Kunniin inni gara harka bitaatiin barraa'e guddaa isaati. Inni gara harka mirgaatiin barraa'e xiqqaa isaati jechuudha. Fakkeenyaaf A qofa yoo fudhanne I illee akkasumatti O illee U illee akkasitti yoo fudhanne ilaallee guddaa fi xiqqaan wal biratti barreesse jechuudha. Kana yeroo darbe ilaallee turre waan ta'eef baddaa waanis amma sana irra deebi'uun barbaachisu natti fakkaata. Kanaaf isaan kanarratti amma 5 kanatti hundoofniti sagaleen afaan Oromoo dheerachuus gabaabbachuus danda'a kan jennu. Kanammoo ittuma fufnee ilaallu ammayyuu. Mee jalqaba irratti sagalee gabaabaa afaan Oromoo haa ilaallu. Sagalee gabaabaan afaan Oromoo akka kamitti uumama? Yoo maal ta'e uumama kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamu dubbachiifta bu'uuraa 5 sagalee isaanii gabaabaa fayyadamuun kan uumamudha. Afaan Oromoo keessatti sagaleen tokko gabaabaadha kan jedhamu. Kan inni uumamu maalidhaa? Sagalee dubbachiiftuu bu'uuraa 5 sagalee isaanii gabaabaa fayyadamuudhaan. Sagaleen afaan Oromoo gabaabaan kan uumamu sagalee dubbachiiftuu bu'uuraa 5 gabaabaa isaanii fayyadamuudhaan. Isaan sun immoo eenyufaadha? Sagaleen 5 sun eenyufaadha jennee yoo ilaalle isaan bu'uuraa A, E, I, O, U kan jennu. 5 kunniini sagalee bu'uuraa dubbachiiftuu afaan Oromoo jedhamu. Sagalee bu'uuraati isaan. Isaan kana fayyadamuudhaan kan sagalee gabaabaan afaan Oromoo uumamu jechuudha. Kanaaf kana 5 isaan bu'uuraa kana osoo hin dheeressin akka kanatti yoo fayyadamne akkuma asirratti argitan kanatti jechuudha. Akkuma ilaa poointariin kan irra deemaa jirtu kan argitan kanarratti maal ta'a jechuudha. Isaan kana bu'uuraa kana 5 qofa yoo fayyadamne sagalee gabaabaa argannaa jechuudha. Mee fakkeenya sagalee gabaabaa kanaan sagalee gabaabaa uumnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf baa biratti A tokko yommuu barreessine baa arganna. Baa biratti E tokko yommuu barreessine B arganna. Baa biratti I tokko yommuu barreessine B arganna. Baa biratti O tokko yommuu barreessine boo arganna. Baa biratti U tokko yommuu barreessine boo arganna. Faa biratti illee akkuma sana ta'a jechuudha. Mee isa kana gabaabsee haa sagaleessu. Maaliif isaan kun dubbifamaa biratti dubbachuu tokko yommuu barreessinu sagalee gabaabaa arganna jennee jirra. Isa kana yommuu sagaleessu baa, bee, bii, oo, buu, faa, fee, fii, foo, fuu. Akka kanatti sagalee gabaabaa argannaa jechuudha. Sagalee gabaabaa argannaa jechuudha. Mee immoo amma immoo itti aansinee sagalee gabaabaan kun immoo uumamaan maal fakkaata? Yookiin immoo akkamitti barreessina? Gaafa barreeffama keessa barreessinu kan amma kanan jechaa ture yommuu sammuu keenya keessatti jecha tokko uumnu yommuu sagaleessinu yookiin immoo qaamolee dubbii keenyaa fayyadamne yommuu sagaleessinu sagalee sun akkatti uumamuun dubbachaa ture. Amma immoo yommuu barreeffamatti jijjiiruu barbaannu yookiin jecha sammuu keenya keessa jiran qaamolee dubbii keenyaan dubbannee barreeffamatti jijjiiruu yommuu barbaannu akka kamitti jijjiirra? Akka kamitti sagalee kana barreessina kan jedhu mee walii wajjin ilaallu. Sagalee gabaabaan uumamuuf dubbachuu tokko qofatu dubbifamaa biratti barreeffama. Akka kanatti barreessina jechuudha barreeffama keessatti. Sagalee gabaabaadhaan jechi uumamu yoo jiraate yookiin sagalee uumamu yoo jiraate dubbifamaa biratti dubbachuu tokko qofa barreessina jechuudha. Akka kanatti barreessina barreeffama keessatti. Maaliif yoo bakka dubbifamaa tokko biratti dubbachiistuu tokko barreessuu qabnu 2 yoo barreessine hiika jechichaa guutumaan guutuu jijjiiraa jechuudha. Sagaleen kunis gabaabbachuu isaa kan beeknu dheerina yeroo inni fudhatuunidha. Kun immoo dubbii qaamolee keenya keessatti jechuudha. Kana jechuun yommuu sagalee gabaabaa sagaleessinu yeroo inni fudhatu gabaabaadha. Yommuu sagaleessinu jechuudha. Amma turtii dubbiinni afaan keenya yookiin immoo qaamolee dubbii keenya keessatti qabutu dheeraa fi gabaabaa taasisa jechuudha.
dubbii qaamolee dubbii keenya turtii ni taasisu. Xiqqoo irra dheerata yoo ta'e turtii sa'aatii yookiin immoo irra dheeraa fudhata yoo ta'e dheeraa ta'a. Irra gabaabaa yoo fudhate gabaabaa ta'a. Isa kana immoo qaamolee dubbii keenyatiin teesti goone yookiin immoo dhandhamnee beekna jechuudha yommuu dubbii sana dubbannu. Mee fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya nuuf gala waan ta'eef. Fakkeenya nuuf gala waan ta'eef mee fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya asirratti barreeffama kana mee ilaalaa. Fakkeenyi barreeffame kuni sagalee gabaabaadhaan walitti dhufanii jecha afaan Oromoo kan ijaaranidha. Fakkeenya tokkoffaarratti kenname mee haa ilaallu. Laa biratti A tokko barreeffame sagalee laa jedhu kenna. Faa biratti A tokko barreeffame faa sagalee jedhu kenna. Walitti finnee lafa jecha jedhu arganna. Amma jechi lafa jedhu kuni sagalee gabaabaa lamarraa uumame jechuudha. Maaliif amma jecha lafa jedhu namni kamiyyuu akka kanatti jedha afaan Oromoo kan dubbatu kamiyyuu jecha kana akkuma ammananii sagalee sana lafa jedhee sagaleessa. Amma rakkinni keenya yeroo baay'ee gara barreeffamaatti yommuu jijjiirru yeroo itti dubbifamaa tokko osoo fayyadamnu dubbifamaa lama goonu yookiin dubbachiistuu tokko yommuu fayyadamu dubbachiistuu lama goone hiika jechichaarraa jijjiirrutu jira jechuudha. Asirratti qaama kan of eeggannoo gaafatu gaafa barreeffamatti jijjiirru turtii dubbii suni fakkeenyaa fi lafa 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 jechuudha fi sagaleen ani fayyadame gabaabaadha jechuudha. Lafa 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 amma lafa jedheen suuta jedhee dubbadha akkasumatti barreessa jechuudha. Maaliif amma laa biratti akka carraa tokko yoo dabale laa fayyada. Laa amma laan ilaalee hiikicha jijjiirrata jechuudha. Asirratti kan of eeggannoodhaan barreessuu qabna. Maaliif of eeggannoo gaafata jechuudha yeroo barreessinu malee foormulaan biraa jiraatee osoo hin taane isuma sammuu keenya keessa jiru sana qaamolee dubbiitii yommuu dubbatu hin dheeratan hin gabaabbanna jennee madaallee jechicha barreeffamatti jijjiirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf jecha taanu mee dhaa biratti yoo barreessine dhuu faa biratti yoo barreessine dhufuu jedha dhufuu. Amma fakkeenyaaf dhaa biratti dhuu lama osoo hin godhe jecha dhufuu jedhu barreessutti hiikicha jijjiirramee dhufuu jedha jechuudha. Hiikicha guutaan guutuu jijjiirra jechuudha. Maaliif ani fakkeenyaaf dhufuu kan jedhu barbaadan nama sana dhufuu jedhe yoon itti dubbadde arrabsee jechuudha hiikicha guutaan guutuu jijjiirrateera jechuudha. Kanaaf of eeggannoo suuta innee barreessuu danda'uu qabna. Akkasuma fakkeenyaaf laa biratti A tokko barreessine laa gaa biratti A tokko barreessine gaa laga jedha walitti dhufee jechuudha. Laga kan jedhu kun amma sagalee gabaabaa afaan Oromoo irraa jecha uumamedha jechuudha. Akkasuma baa biratti O tokko boo naa biratti A tokko naa walitti finnee bona ta'a jechuudha. Bona. Akkasuma baa biratti I tokko barreessinee faa biratti A tokko barreessinee baa biratti I tokko barreessinee faa biratti A tokko barreessinee bifa kan jedhu ta'a jechuudha. Bifa kan jedhu kuni amma sagalee gabaabaa afaan Oromoo irraa uumame jechuudha. Itti aansee fakkeenyaaf laa biratti A tokko maa biratti A tokko yoo barreessine sagalee gabaabaa laa maa jedhu walitti finnee lama kan jedhu nuuf kenna jechuudha. Akkuma kana naa biratti A tokko barreessinee fakkeenya itti aanu akkasumas immoo maa biratti A tokko barreessinee walitti yoo finnee nama kan jedhu jecha akkasii nuuf kenna jechuudha. Dhumarratti fakkeenya fudhanne kuni maa biratti A tokko barreessinee naa biratti A tokko barreessinee sagalee gabaabaa maa fi naa walitti jedhu mana kan jedhu jecha akka kanaa nuuf kennaa jechuudha. Egaa kaa fakkeenyonni kun fakkeenyota muraasaa sagalee gabaabaa afaan Oromoo irraa uumamanidha. Fakkeenya baay'ee isaa fudhattanii ilaaluu dandeessu. Maaliif jechoonni itti walitti qindeeffannee haasaa oolu hundumtiyyuu barreeffama jijjiiruudhaaf yeroo shaakallu dheerachuu hin gabaabbachuudhaan hiika qixa sirrii nuuf kennu jechuudha. Kanaaf fakkeenya baay'ee fudhattanii shaakaluu hin dandeessu. Kanaaf yeroo keenya qusachuudhaa fi fakkeenya hamma kanaa fudhadheetanii isa kana bira darbaa jechuudha. Asirratti namoonni gaaffii qabaatan booda gaafachuu dandeessu. Tarii namoonni akkasuma karaa immoo viidiyoo ilaaltan booddee gaaffii yoo qabaatan karaa koomentii nu barreessuu dandeessu yookiin immoo dhuftanii karaa garee teelegiraamii keenya nu barreessanii gaaffii keessan isin deebisna jechuudha. Namoonni asirratti gaaffii qabdan yoo jiraattan. Mee immoo itti aansinee sagalee dheeraa ilaallu. Sagalee dheeraan immoo yoo maal ta'e uumama? Maaltu sagalee gabaabarraa adda isa godha?
akkamitti uumama akkamitti barreessina kan jedhu akkaatuma sagalee gabaabaa ilaalle sanatti sagalee dheeraa kanallee walii wajjiin hin ilaallaa jechuudha. Sagalee dheeraan gabaabaa irraa argama. Sagalee dheeraan gabaabaa irraa argama. Kana jechuun sagalee dheeraan jiraachuu gabaabaan jiraachuu qaba jechuudha. Bu'uura jechuudha sagalee gabaabaan. Gabaabaa santuu dheeratee dheeraa ta'a jechuudha. Akkamitti dheerata? Akkamitti sagalee gabaabaan yoo maal ta'e sagalee dheeratti jijjiiramuu danda'a? Kunis maalirratti hundaa'eeti garaagarummaa sagalee gabaabaa fi dheeraa gidduu jiru yeroo irratti hundaa'a. Akkuma jalqaba jedhee sagalee tokko gabaabaa isaa dubbachuu fi dheeraa isaa dubbachuudhaaf garaagarummaa yerootu jira jechuudha. Sagalee dheeraan suni yeroo irra caalu fudhata. Sagalee dheeraa uumuudhaaf yeroo irra caalu fudhata jechuudha kan gabaabaa sana caalaa. Maaliif fakkeenyaaf jecha lafa jedhuu fi laafaa jedhu lafa laafaa lafa laafaa hamma inni garaagarummaa qabu tilmaamni beekuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf maal jechuudha yommuun qaamolee dubbii kootiin jecha barbaade sana dubbadhu yoo inni yeroo irra muraasa fudhate gabaabaa ta'a jechuudha. Gabaabseen barreessa jechuudha. Yoo inni immoo yeroo dheeraa fudhate dheeresseen barreessa jechuudha. Akka kanattanii sagalee dheeraa fi gabaabaa adda baasee beekaa jechuudha. Inni kunis ga'ee dubbachiisu taate ammallee dubbachiisuudha kan sagalee tokko dheeraa taasisu jechuudha. Kanaaf inni kun immoo yeroo dheerate akkamitti barreessina ree? Kanaaf afaan Oromoo keessatti sagalee dheeraa kana agarsiisuuf dubbachiiftuu gosa tokko lama goonee barreessina. Dubbachiiftuu gosa tokko lama goonee barreessina. Amma asirratti afaan Oromoo keessatti sagalee dheeraa uumuudhaaf dubbachiiftuu bu'uuraa 5 qofa tokko isaaniitti kan fayyadamu. Lama ta'u jechuudha yommuu sagaleen dheeratu. Sagalee dheeraa yommuu uumamu lama ta'u jechuudha. Isaan kunis yommuu ilaallu akkaataa kanatti barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan kanaa viidiyoo kanarratti argitan kanaa fakkeenyaaf A yoo ilaalle lama ta'ee barraa'e A jalqaba A tokko qofa amma immoo A E'nillee lama ta'ee barraa'e E I'nillee lama ta'ee barraa'e I O'nillee lama ta'ee barraa'e O U'nillee akkuma sanaa lama ta'ee barraa'e U. Amma kunni dubbachoota bu'uuraa sanii dheeressineeti jechuudha. Kun amma dheeressinee walumaa galatti yoo ilaalludha. Garuu gaafa dhaqee sagalee dubbifama wajjin galu immoo hin ilaalla jechuudha. Kuni isaan sun yommuu dheeratan akka kanatti sagalee dheeraa kan jedhu ta'a. Kutaa barnoota keenya akkanatti fakkaata. Kutaa barnoota keenya afuraffaa keessatti ilaalina fakkaata waa'ee sagalee dubbachiiftuu yommuu dheeratuu fi yommuu gabaabbatu maal akka ta'u yookiin akkamitti akka uumamu ilaallee turre waan ta'eef namoonni akka bakka kanatti yoo hin galle kutaa barnoota keenya afuraffaa duuba deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Mee immoo isaan kana dubbifamaa biratti barreessinee sagalee isaanii walii wajjin ilaallu. Fakkeenyaa fi baa biratti aalama yommuu barreessine sagalee baa jedhu arganna. Baa biratti eelama yommuu barreessine bee jedha hin dheerata jechuudha. Baa biratti iilama yommuu barreessine bii ta'a. Baa biratti oolama yommuu barreessine boo ta'a jechuudha. Baa biratti uulama yommuu barreessine buu ta'a jechuudha. Akka kanatti dubbifama biratti dubbachiistuu gosa tokko lama taasisuudhaan barreessuudhaan sagalee dheeraa afaan Oromoo arganna jechuudha. Dubbifamaa biratti sagalee dubbachiistuu gosa lamaa walitti aansuudhaan yommuu barreessinu sagalee dheeraa arganna jechuudha. Kanaaf amma yommuu jecha tokko jennu gara barreeffamaatti jijjiiruudhaaf turtii inni fudhatu ilaallet hin dheeratamuun gabaabbatee inni tilmaamuu danda'u qabna. Akkuma fakkeenya fudhadhe amma irra deebi'ee lafa kan jedhuu fi laafaa kan jedhu afradhu. Amma lafa kan jedhu lafa lafa gabaabadha jechuudha. Lafa yoon immoo dheeressee barreessee laafaa ta'a jechuudha. Laafaa amma kanaaf adda baafadhee barreessuu hin danda'u jechuudha. Akkaaluma salphaan yoonan tilmaame ilaalee hin dheeratamoo hin gabaabbata jedhee jechi sana irra deddeebi'ee qaamolee dubbii kooti yommuu sagaleessu dheerachuu gabaabbachuu haaluma salphaan adda baafadha jechuudha. Fakkeenya kan ittaanee jiran haa dubbisu dheeraa kana jechuudha. Faa fi isaa biratti yommuu dubbachiisu kanneen lama goonee barreessinu sagalee akkamii kenna. Faa, fee, fii, foo, fuu, saa, see, sii, soo, suu. Isaan kun sagalee dheeraa
jedhamu jechuudha. Akkamitti dheeratan akkuma jedhe ilaalle sanatti dubbachiiftuu gosa tokko lama yommuu barreessinu akkan sagalee dheeraa arganna jechuudha. Mee immoo fakkeenya muraasa fudhannee waliin ilaallu. Fakkeenyi kunis fakkeenya sagalee dheerarraa uumaman yookiin immoo jechoota sagalee dheerarraa uumamanidha. Mee fakkeenya kana tokko tokkoon sagaleessinee walii wajjin haa ilaallu jechuudha. Sirriitti akkasiniif galuuf. Jalqaba irratti fakkeenyi ani fudhadhee laa biratti aalaman barreesse laa ta'a jechuudha. Faa biratti aalaman barreesse faa ta'a jechuudha. Maal argadhe jechuudha walumatti jecha laafaa, laafaa, laafaa. Mee yommuu sagaleessu meedhaa ilaala laafaa, laafaa. Xiqqoo turtiin inni jecha lafa jedhu irra fudhannee fi laafaa jedhu fudhannee garaagarummaa turtii irratti wal caala jechuudha. Garaagarummaa turtii jedhu amma jecha irratti qofa osoo hin taane gadi buunes rakkaa sagaleetti ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma laa biratti aalaman barreesse waan ta'e laa. Osoon haa tokko barreesse laa ta'a jechuudha. Lama waan barreesseef laa. Faa biratti aalaman barreesse faa. Laafaa. Laafaa. Akka kanatti sagaleeffamaa jechuudha. Akkasumas baa biratti oolama yoo barreessee fi naa biratti aalama yoo barreessee boonaa. Boonaa jedha jechuudha. Akkasumatti dhaa biratti uulama yoo barreesse faa biratti uulama yoo barreesse jecha dhiifama malee naan godha jecha kana jechuudha akka raabsuu ta'uu danda'a dhuufuu 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 kan jedhu kuni akka kanatti sagalee dheerarraa uumama jechuudha. Fakkeenyaaf baa biratti dhiilama yommuu barreessu faa biratti aalama yommuu barreesse biifaa 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 kan jedhu ta'a jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf ifma dunguraatti qooqee qabaasitti nan sirreessa. Laa biratti aalama yommuu barreessinee fi gaa biratti aalama yommuu barreessinee walitti dhufee sagalee dheeraan kun lama sagalee laa jedhuu fi gaa jedhu laagaa laagaa sagalee jedhamuuf kenna jechuudha. Akkasumas immoo dhaa biratti eelama yommuu barreessinee fi raa biratti aalama yommuu barreessinee dheeraa 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 akka kanatti sagalee dheeraa afaan Oromoo argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kuni yeroo keenya qusachuudhaan fakkeenya muraasa qofa fudhadhee ilaalee isin immoo namoonni barachaa jirtan yookiin viidiyoo kana boodallee hordoftan akkasuma barachuuf fedha qabdanii sagalee baay'ee fudhadhaa ilaalaa mee dubbuma afaan keenya keessatti jecha dubbannu jecha haasofnu fakkeenyaaf nama tokko yommuu haasofnullee haa ta'u yommuu barreeffama tokko arginullee yookiin immoo sagalee viidiyoo tokko dhaggeeffannu osoo ta'e mee barreeffama jijjiiruu haa shaakallu. Yeroo shaakallu sana dheeraan ammoo gabaabadha jennee adda baafachuudhaaf hin tilmaamne. Al tokko immoo waan nama dhibu afaan Oromoo al tokko adda baafannaan dheeraaf gabaabaa tasuma nama rakkisu jechuudha. Maaliif afaan Oromoo baay'ee salphaadha. Maaliif dubbifamaa dubbachiistuu qofarraa waan ta'eef seera biraan qabu jechuun akka afaan biraa yommuu dubbifamaan gosa sadii walitti aanan gosa afur walitti aanan dubbachiisuun gosa maal walitti aanan waan jedhu akkasitti kompleksiitii akkasiin qabu jechuudha afaan Oromoo. Yoo akka afaan biraatti ilaalle jechuudha. Maaliif sagalee suusaa nama rakkisu fakkeenyaaf akka afaan biroo akka afaan Ingiliffaa fa'aa yommuu dubbannu jechi barreessan yeroo baay'ee wal nu simachuu yeroo itti rakkannu jira waan ta'eef maaliif akkaataa itti dubbachiisu isaan fayyadaman gosa baay'ee waan ta'eef afaan Oromoo keessatti gosa shanan kana qofaa gosuma shanan kanatu ga'ee taphata jechuudha. Dheerachuudhaan gabaabbachuudhaan ga'ee taphatee jecha sirrii nuuf kennee afaan kana guutuu taasisa jechuudha. Kun immoo afaan Oromoo haala salphaan akka baruu taasisa jechuudha. Maaliif afaan Oromoo biroo keessatti yeroo itti dubbachiistonni gosa hedduu amma 20-30 yeroo itti fayyadamantu jira jechuudha. Afaan Oromoo keessatti garuu dubbachiistuu shanan kana qofa qabna. Shanan kana fayyadamnee akka garaa keenyatti jecha barbaannee barreessuu dandeenya jechuudha dubbifamaa walitti finnee. Kuni kutaa barnoota keenya har'aati. Akka har'a waan tokko baratan yookiin immoo akkatti sagalee gabaabaa fi dheeraa uumtanii adda baafattanii akka barreessuu dandeessan akka waa baratan abdiin qaba nabdadha. Kanaaf ammayyuu ergaa isiniif dhaamuun barbaada. Yeroo baay'ee isiniif annaama ergaa maali? Innis maalidhaa? Hiriyoota keessan affeeraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo namoonni keessattuu karaa yuutuubii nu hordoftanii chaanaalii keenya laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa ta'uu namoota biraan nuuf gaasiin jechuu barbaannaa. Maaliif namoonni haa baratanii jechuun kaayyoon keenya namoota barsiisuudha waan ta'eef haa baratan namoonni waan ta'eef namoota biraan nuuf gaasiin jechuu barbaannaa. Namoonni baay'een keessan immoo yaada baay'ee naaf kennaniira, yaada baay'ee naan geessaniira, galatooma isin jechuun barbaada. Namoonni baay'een keessan jajjabeessitaniira barachuuf akka fedha qabdan natti himtaniitu. Garuu yeroo itti
gara garee telegiraamitti dhufuun akka inni jettantu jira. Maaliif yeroo hundumaayyuu viidiyoo kana diskiriipshinii isaa gar jallaa irratti liinkii garee isiniifan kaa'a. Amma immoo viidiyoo kana irratti koomentii gubbaarratti piin godhee isiniifan kaa'a jechuudha. Maqaa garee yookiin immoo liinkii garee telegiraamii keenya karaa sanaan dhuftanii namoonni achi keessa jiran barattoota baratan baay'ee qabna. Gaaffii wal gaafatu, walirraa baratu akka sanatti walirraa barachuu dandeenya. Gaaffii wal gaafachuu dandeenya, akkasumatti bu'uu dandeenya waan ta'eef kutaan barnoota keenya irraa kanuma. Kutaa barnoota itti aanu keessatti immoo sagalee jabaa fi sagalee laafaa afaan Oromoo laallaa. Afaan Oromoo keessa sagaleen tokko yoo maal ta'e jabaataa, yoo maal ta'e laafaa kan jedhu walii wajjin kutaa barnoota keenya torbaffaa keessatti ni ilaallaa. Kanaaf har'aaf barnoonni keenya kanuma. Galatooma isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa.